nillee salaam tusu sodaadha. Akkamittiin salaamoo? Akkamittiin salaam? Ol siqitaa naa isinitti ta'a kanas. Ayyee. Way maal kana dheessitaa ta'e. Maaliif hin Aboo namticha dheessi. Assalaamu alaikum daawwattoota hordoftoota amma qaayee jirtu isinin jecha baga yaa jiraattan galatooma daawwattoota kiyya. Arra maali eenyu hojjetaa hojjirtaa jettanii ni agartan isinuu namaa hojjetaa hojjiru ni beektan. Eenyu amma qaayee cinaa taa'u jiru yoo jettan if gaafattan ni beektan isinuu eenyu namtichi kun mee beekaa daawwattoota kiyya akkanaan isinin jaa namtichaa kunoo islaamee namtichi suuraan namatti deebee mataa filatee maal jee sheeytichaan qabee harkaa qabnu san sheeyticha qabnee asitti harkaa qabnu san egaa sheeyticha magaalaa Karrabee kan magaalaa tana Oromoo siiriidhaan dhamaase Oromoo akkasi Karrabee san egaa ni beektan daawwattoota waaniin tafaasila akkana jee adda isinii baasu hin qabu. Daawwattoota kiyya egaa gargaarsi keessanii fi du'aayin teessan humna nuggooteeti. Du'aayin teessan du'aayin rabbii jabduudha. Sheeticha san qabneeti harkaa qabna. Namticha qabnee harkaa qabna egaa daawwattoota. Nabiratti argama, mana kiyyatti argama. Kunoo filateeti fayyee namtichi shaajee gartee annumaa'u dhiisee waan kana jechuun jira. Daawwattoota kiyya namicha balaa danuu san uume. Mee isin maal godhaa akkam godhaa yoo jettan. Namicha kana gartee bakka hamtuun akka maleen isa godhu ta'a. Namtichi kun gartee haa qaceellotti haa miidhamu. Miidhaan gosa aynata hedduu qabdi, gosa addaa qabdi haa miidhamu jeetiin jala muree taa'u jira. Mee hidhee jettammoo biyyarraa saafarsiisi jettammoo biyyarraa saafaruu qaba jettammoo ajjeesuu qabdan jettammoo hiitanii waliif fanniftanii goggoysitanii haa taa'uu jettammoo ani gaatan isinuma findhiisa kabajamtoota daawwattoota kiyya mee namtichi kun nama meeqa kan inni Karrabee nama inni Karrabees takka nu as baasu qaba nama inni shira addaa shiran beekamne Oromoo rayyaadee hunda as nu baasu qaba sheekotii hedduu biyyatti ergatees nu as baasu qaba kanaafin qabeenii qabnee harkaa qabna fannifamee harka keenya jira ammaan mana dukkanaa xiqqaa tokko jira mana kana as duuba as baasee mana san keessa as baasee duraan jimaa fi balaa fi nyaataa fi kan hunda gaachumatti qarasaa sadeenuchi geessee fi ammaan as baasee viidiyoo isinii mara jeetiin as baasee kaleellee gaa daawwattoota kiyya isinii as hin baane kalees bira taa'atumaa yaadumarraa guuraa olee yaadarraa isinii guuru jira akka inni nama godhu san waan inni kana nama godhu san hundaan irraa isinii as guuraa jira. Kabajamtoota daawwattoota kiyya sheeyitichi guddaan kunoo maaltu ladha kana gaa jeetiin isin yaadu jira daawwattoota kunoo sheek maal janiini inninis maqaa isaatis isin himeeti osoo nan isin himne yaada daawwattootaafis atis ni ibsitaaf tamaam if keessaa baate mee daawwattoota kee kanaaf hayyite akka namaa taate qalbiin si as deebite mee raammanni si dhufe moo siin dhufu? Raammanni mee daawwattoota ani Amagai. Eenyusa boo isaa irraan tana dhufteet. Asmaan bee. Mashaqqaa nuti baranatti jirru. Boo namicha kee Sheetichi qabdee mana saahiba kee ka dura harkaa qabna gaa seeni kaa. Akkamiin sheetichi qabdee akkana bira ta'e kan hin leen hidhin. Ol dabri dura ol dabri dura. Kan hin leen hidhin akkamitti jettee kana ifamantee beeksisa. Namtichi bilisa ba'ee jira. Waan akkanarraa bilisa bilisoomee jira xaaratee jira. Boo namtichi xaaratee jira. Kitaaba isaa hunda meeshaaleen isaa hundi harka jirti. Wahuma ban namni kun waayinii waan san dalaga malee uumamaan waan san barka qabu hin jiru. Suma kana akkas ta'a bar. Suma wallaalaa horii kanaatutu waa baratee akkas ta'a. Waan inni kitaaba isaa san hundi guuramee kunoo harka kee jira gaa. Harka kee jira kunoo shaanxala. Amantee tumtaa. Shaanxaan isaa eeggaddan harka kunoo siin garsiisaame. Shaantu bisaa mana warri ni sodaata. Shaantu bisaa mana nama nuwar. Guututti na harka jira. Shaantu bisaa mana nama nuwar. Amaaliif waan inni waan beekuuf hin bare. Meeshaan isaa guutuun na harka jirti. Waa takka hin sodaatinii sheetichi magaalaan xaaramuuf teessi. Magaalaan tun xaaramuuf teessi. Furmaatee ka fannise, ka balloo fannise, kan
bahari waan adda addaa dalagee asirraa dameen kaati namtichi badaan namtichi waan san dalagu ture kana takka takka si ibsuu danda'a. Miseensi keessan meeqa asirratti waan toon haasa'u siin jaabar gisee ati dubbiftu waan toon haasa'u nan haasa'usiisini rabbii jiina sattarii rabbii jii amma qaayi rabbii jiina sattarii jee waatu jira. Man sattara akuu namni nama sattara waliin akkas matuma keenyaaf wartee naa isin duubarra jira. Ana isin baata jee gaafa meeqa isaanitti argee akka anni sattaraa jechuun jira ani akka daawwattoonni godhi jeen godha. Akka daawwattoonni godhi jeen godha. Nuti imma Maammaddiin nu bira jira. Kadiir nu bira jira. Nuti nama furiimi. Namni afran kun daawwattoota keenya irra wal taaneeti namticha kana bakka takkatti karib baasu deemna. Nuti immoo akka irra guddaa yaada keessaniini namticha kana gallakkisaa jettaniis hidhaa mana hidhaa mootummaa geessaa hidhaa jettaniis hidhaa bira fannisaadhaa isin bira taa'u jettaniis daawwattoonni irra hedduun ammoo wanni isaan jechaa jiran hidhamee harki duubatti hidhamee takkaa'u hidhamee isin bira taa'u laaftuma tanan namicha kana hanga qorattanii jechuu jirtanii jechi yaadni keessan san sirriidha naa ta'ee jira yaadni namoota akkas ja'usanii yaada keessan dhaabbanneeti furmaata namicha kanaatis laanna nuti yaada keessan jalaan jiran tiyyaafu yaada isin jettanirra dhaabbadheetiin namicha kana akka isin jettan godha. Kanaaf daawwattoota keenya ammoo namtichi hamaan kana irra haanneet rifeensa kanaas irra haanneet waa hunda wanni goonee masgiidaan geessaa hundeen iddoo duraa sanii daawwattoonni irra guddaan daftee jirtee masgiidaan geessinii jechuu jiranii achiin inni kun beeka haaramuu qaba dura asitti isuma kanaawu nama sheekha jabaa waan kana keessaa haxaa'u sheekha jamaata al-sunni warra quraanuma rabbirraa du'aa'ii quraana kanarra quraanni kun mataan isaatu fayyaadha mataan isaatu gartee dawa quraanni kun namni quraanatti qaree akka inni waan kanatti hin deebine godhuu qaba. Kanaafuu daawwattoota sheeticha ammaan kunoo hidhaadhaan as baase duraan. Boo eegaan dheengadda qabnee dheengadda fannifnee qabne akka jabaa qabne wayi kalaaftutti qabne musiibaan nurraa baatee fincaanii fi udaan buufnee itti dhumnee itti kaftaanee itti hanqa hurkaa nurraa yaa'e guyyaa san ni ajaa'ibda akka nuti itti qabne yaa'anii dawaa adda addaa nu godhee inni nu dhamaasee kalee guyyaa lama kun kalee wanni daawwattoota kalee kana wanni fiidiyoo isiniin mariniif kalee isiniin akka kana jirraa qaamni kun dhukkubee jechuudha. Saniif kalee fiidiyoo isiniin marini. Kanaaf daawwattoota keenya as baaneeti arraan tana jirraa mee daawwattoota kana afaan jettee salaamtuun ni qabdaa? Hin qabdu. Kanaaf salaamtaa teetis achuma dhiifadhu daawwattoonni si aara jira. Amma booda shira nama yaaddu wanta katabdee mana namaa jiran namaa darbitu wanta katabdee namaan dhamaaf tan namaan goggoysitu san bakka irraa bartees wili simsiifna waan kana hunda takka takkatti ta'aliif lam jennee lafa nuuqa keeyseeti waan kana bakkatti gootee namoota akkas goote amma warra if hin beeyne meeqaan taphii jira sana kaifin beeyne waan kanarraa hin dhaameen beeyne meeqaa fannifamee taa'u jira kasiiriin itti godhamtee itti godhamuun hin beekamin haalli jireenya isaa waan biraa keessatti wanti kun ammoo sirraa ta'us miseensa tokkee sheekotii ta'e dabarsitee ijoollee humaan beeyne ijoollee biyya sana dhufte meeqa barsiifte anuma kana rabbiin na baase heeraaf na barsiifte Oromoo nan galaafachiisisin ati. Kanaaf namoota kana hunda itti nu qaceelchitee abaluu dhaqaa abaluu qabaa jette takka takkatti hanga lafa nu fayyisu hanga haqa himtu hanga daawwattootaa fi ummata Oromoo kaa jiru kana fayyifattu bayinsi kan jiru ummata kana matatti irra deemtee fayyiftee Oromoo tana guutuu fayyisuu teessa yoo akkas hin ta'in ati bayinsi kan jiru ati haqa san lafa keessee haraqaa deebuu keetitu najaasi baasa waywaanni arra gisee laaqana siifitu teessee waywaatu teessee wanneettu san maafi mushkila sin baasu haqa ummataa lafa kaayii daawwattootaafis ummata as jiruu fi
ka alaala jiru kan nu daawwachuu ture hundaaf hanga lafa keeysu yaa sheekh deebi irja rajaan irja deebuu keetis amanuudha qabdu tamaamii tana keeysa waatu jira ani amma suuraa teetii fi fuula keetii fi haasawaan irra sitti haasawaa oole kana hundarraa giseen dubbichi ilaale waan deebisaan qabdu kanaaf turuu qaba namtichi kun walaa quraanan beeku uliidhaa mana hanganni amanutti hidhee akka hidhaata inni hidhaata wanti inni dhufee baran hidheeti wajji hidheetiin hidhaa kaayyeetiin dhufee baran maal irra garteeti dhengatti sittillee dawwaleetiin kaasu didde guyyaa sanii jarumanni kana wada kanaan dhaqee isaanii hin baasayyee barballoo akka wajjin dhageenye balloo isin wajji jirtan janallee wajjin jiru dhugaadha ati kana kuttee dhagee laakiin namni yoo nama qabe buuruma guddaa san qaba kanuma haadhoo saniin barbaadu jiru kun waggaa takka gee eega gaafa mashakilli nutti teessan amma rabbi alhamdulillah immoo ani anuma kana nagaafachuu ture nama akka keenyaa san godhuu ture hedduudha namtichi kun nagayaan furmaata isaa daawwattoota fuula duratti amane je'ee namticha kana huccuu tana irraa baafneeti masgida geessinamoo amma masgidaan geessan ja'a masgidni kun masgida dhaquu ture namni asitti amanuudha namtichi guyyaa isa hokkuun itti dhaqu waan biraa isaa isa jiru itti dhaqa hokkuun ol seenee waaqayyoon isaa waan biraa yoo itti dhaqa wanni inni guyyaa duraa je haalaan gaa'e muddamsiifnee qabne gaanutis nu gargaaree rabbiin du'aa gubbaa nu aansee akkasitti daawwattoota keenya irra wanniin yaada tokko isaanii as dura taa'inaan mee daawwattoota kana mee haala keenya ibsiif xiqqishuma mee haasofsiisime tamam jenne afaan meeqa beekata afaan bursusaan manaamaan namni haasa'u jiru sitti haasa'u jira afaan kaan hin beektu afaan inni gaafa dura haasa'u sanii ati mana dhagee mee daawwattoota kanaan amaneetiin jira ani ganaanin deebi'ettamo shirakeetii itti fufuu deemtamo akkam ta'uu deemtasa moosi fannisanii achitti asisi dhawanii si fannisanii asii bitee si qaban amanta yooni fi kadhaa tanaafi inna allaha ghafuurun rahiim rabbiin araaramadha nama badii fedhe dalageef janneessi kadhachuu jira tola wallaalteeti akkanatti wanna jettamo maaliif لا بطيبة رسول الله أنت أبني جرا خلا ديبني يني برا خلا حقرتي ولين يانا يني جرا أمني جرا أما تكين يلله هاقل تومني نمني ما لقوان تكتو كونغورا أبان بريو نسينا خي سابا قروت بطيبة رسول الله ربين خلا فوق الرحيم أنا ما برا رما ني أمنا أنا فوق خلا رجعت تكافي وجه مش معقول يصدق واني لا وتوضع كنيان بقى سنتي موف قربان كن filimni inni oofu kun filima suuraa isaatii fi hogguunni khaleefi dhengadda kophaa eega qabnee feesidduu kophaadhaan akkana qaawaan hulaa baneetiin qaawaan isa eeguu ture wanni inni haasawaa jiru haasawa amma haasawu kan wanni inni haasawaa jiru qaawaanin taraa 4 moo 5 eegarra mana kurfaa kunoo mana kurfaa gamanaa kana keessa jira kana keessatti wanni inni haasawu wiliidhaan nuyi qacabsatan nuyi maarree nuyi qaqaban nuyi haasawa nama maraataa if godheetti filmiidhaan waan biraa haasawaa jiraa hin saddaqinaadha isa fanniseetiin as jala fannisnee ibiddatti qabsiifnee foonsaa kana kan guyyoo guggubne malee dhugaan nuti itti dubbannu tun gadi hin seentu dhugaa sanan qayimu hangaan dhugaa san himsiisee walitti deebinu arraas boruus fiidiyoo niin fattasha namicha kana nama hedduu kitaaba inni nama hedduu kan inni miidhee raqama namaa kan biraa qabu kan qopheeffatee taa'u jiru nama miidhuufan namoota biyya keessa ergee onna godhu jiru hunda takka takkattiin irraa as baasee jira kitaaba san hunda isinitti nas ba'utaa ammaaf ammoo namticha kana saddaqinaa namtichi kun waan biraa keessa jira an daawwattoota an akka isin jettan godhi
waan isin godhaa ittan godhu garuu ana akka kiyyaan akkattiin foonsaa muree isa nyaachisuufadha kanaaf nagayaan turaa namicha kana hin saddaqinaadha